Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha. Amajjii 2026 oduu guyyaa har'aatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Itoophiyaa fi Arabni gamtooman ibsa waloo kennanii. Mootummaan liqeessitoota waliin waliigaltee irra ga'uu hordofee gatiin boondii liqaa Itoophiyaa dabalii agarsiise. Donald Trump Venezuelaan boba'aa baarmeela miliyoona 50 ta'u USF dhiyeessiti jedhanii. Ameerikaan waraana dabalatee mala ittiin Giriinlaand qabattu mari'ataa jirti. Cabbiin Awurooppaatti hammaatee nama 6 galaafate imala qilleensaa danqe. OFM dambalii gungumoo uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuutii amma oduu bal'inaan. Itoophiyaa fi Arabni gamtoomanii ibsa waloo kennanii. Itoophiyaa fi Imireetonni Araba gamtoomanii ibsa waloo ministeerota gamtaadhaan kennanii walta'iinsa tarsiimoo irra caalaa cimsuuf kutannoo qaban mirkaneessaniiru. Dabalata isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Itoophiyaa fi Imireetonni Araba gamtoomanii ibsa waloo ministeerota gamtaadhaan kennanii walta'iinsa tarsiimoo irra caalaan cimsuuf kutannoo qaban mirkaneessaniiru. Dhiibbaa ministeera dhimma alaa Imireetota Araba gamtoomanii Sheek Shaabut Nahiyaan bin Al Nahiyaan daawwannaa isaanii Itoophiyaatiin qondaaltota sadarkaa olaanoo waliin mari'achuu isaanii ibsi waloo kun ni mul'isa. Marii waloo kun ammoo jijjiiramawwan ijoo dhimma nageenyaaf tasgabbii irratti naannichaa fi bakkeewwan birootti mul'atan qorachuuf carraa kan uume akka ta'e eerameera. Qaamoleen lamaanuu tasgabbii buusuu fi nageenya waaraa mirkaneessuuf kutannoo qaban cimsanii hubachiisuu isaanii ibsichi ni mul'isa. Imireetonni Araba gamtoomanii Itoophiyaan yaa'ii COP32 qopheessuuf dabaree argachuu isiitti kan gammadde ta'uu fi ajandaa yaa'ichaas waliin tarkaanfachiisuuf kutannoo qabaachuu isaanii ibsa waloo kanaan eeranii. Biyyoonni lamaanuu Suudaan keessatti gareen wal waraanaa jiran lamaan haleellaa namoota siviilii irratti raawwataa jiran balaaleffachuu isaanii ibsi waloo baasan kun ni mul'isa. Waraana waliinii kana dhaabsisuun ammoo adda durummaan gahee garee wal waraanaa jiran lamaanii ta'uu ibsichi eere. Itoophiyaa fi Imireetonni Araba gamtoomanii nageenya buusuudhaaf rakkoowwan naannichatti qormaata ta'an furuuf kutannoo waliinii qaban irra deebiin mirkaneessaniiru. Waa'ee nageenya naannichaatiin alattis qaamoleen lamaanuu dhimmoota sadarkaa idil addunyaatti dursi kennamuu fi qabu irratti mari'achuu isaanii ibsi waloo baasan kun ni mul'isa. Mootummaan liqeessitoota waliin waliigaltee irra gahuu hordofee gatiin boondii liqaa Itoophiyaa dabalii agarsiise. Yuuroo boondiin Itoophiyaa waliigaltee mootummaan liqeessitoota waliin taasise hordofee gatiin isaa dabaluu Bloomberg gabaaseera. Guutuu isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Yuuroo boondiin Itoophiyaa waliigaltee mootummaa liqeessitoota waliin taasise hordofee gatiin isaa dabaluu Bloomberg gabaaseera. Boondii doolaara biliyoona 1 kan biyyattiin ofirraa kaffaluu dadhabde kun akka lakkoofsa sa'aatii Landan ganama keessaa sa'aatii 4:26 saantima 2.61tti dabaluu ture irraa gara 110.09tti ol guddateera. Dabaliin gatii kun kooppuun ol'aanaa boondii haaraa kaffalamuu fi saffisaan jalqabamu kun waliigaltee haaraa keessattis kan hammatamedha. Itoophiyaan jalqaba 2024 irratti liqii dhibbentaa 15 hir'ina erga taasifteen booda boondii haaraa doolaara miliyoona 850 liqeeffachuu fi karoorfattee jirti jedha ibsi amajjii 2 kan dhaabbata seera addunyaa kan gorsa seera abbootii liqii mootummaa fi dhaabbileef kennu White in the Case LLP jedhamu. Kunis boondii 2029 dhala dhibbentaa 6.125 waliin kan kaffalamu yoo ta'u bara kana hanga adoolessa 15tti kafaltiin ijoo jalqabaa doolaara miliyoona 350tti kaffalama jedhame. Waggaa 2 booda ammoo maallaqni wal fakkaataan kan biraa kan kaffalamu ta'us eerameera. Akka ogeessi gabaa kaapitaala Dubaay jiru Ismool Ayit Maahiriz himanitti waliigalteen akkanaa iftoomina gahaa fi kaayyoo fandii maallaqa addunyaa waliin kan wal simuu fi mallattoo gaariidha jedhanii. Haa ta'u malee investorotaa fi wanti hundi furameera jechuun hin danda'amu jedhaniiru. Itoophiyaan waliigaltee addaa liqeessitoota biyyoota lamaanii waliin taasifameen galma sagantaa liqeessitoota Waashingtanii fi haalawwan gurmaa'insa haaraa kan ibsuu ta'uu fi dhiisuu isaa ilaalchise deebii fandii addunyaa fi koree liqeessitoota irraa eeggataa akka jirtu ibsichi dabalee ibseera. Waliigaltichi itti fufiinsa liqaa deebisuuf tarkaanfii barbaachisaa ta'uu dubbii himaan dhaabbata fandii addunyaa himaniiru. Guyyoota itti aanan keessatti kaayyoo fi ulaagaa sagantaa dhaabbata fandii addunyaa deeggaramuun waliigalteen kun ni madaalla jedhaniiru. Itoophiyaan bara 2024tti IMF irraa liqii doolaara biliyoona 3.4 waliigaltee taasistee turte akkasumas muddee keessa gama afuraffaa irratti waliigaltee sadarkaa hojjettootaa irra gahameera.
Koreen Itoophiyaa Aayit Komitee jedhamu kan dhaabbilee faayinaansii Ameerikaa fi Awuroopaaf keessaa qabu ibsa tibbana baaseen haalawwan faayinaansii waliigaltee kana keessatti qajeelfamaan ibsaman sagantaa IMF Itoophiyaa waliin kan wal simu akkasumas ulaagaalee liqeessitoota wal madaaluu akka danda'u amantaa qabaachuu ibseera. Haalli waliigaltee kun Itoophiyaa meeshaa bakka liqii bu'uu danda'an BRI jedhamu fayyadamuun ala ergiin gaarii ta'e hanga bara 2037tti erguun liqii doolaara miliyoona 180 liqii dabalataa argachuuf karoorfata. Tooftaan akkanaa kun biyyoota addunyaa keessatti kan beekamu yoo ta'u fakkeenyaaf biyyi Shureneem jedhamtu waggaa 3 liqii olaanaa keessatti erga kufteen booda bara 2023tti tooftaa kana fayyadamu boba'aa gara alaatti erguun liqii irraa jiru hunda kaffaluu dandeessee jirti. Yeroo sana biyyattii xiqqoon Ameerikaa kibbaa keessatti argamtu kun boondii waggaa 10 kan doolaara miliyoona 660 dhala dhibbantaa 7.95 waliin kaffaltee turte. Itoophiyaa biyya alergii bunaaf warqee gurguddaan kan qabdu yoo taatu barbaajata darbe warqee irraa dhibbantaa 60 dabaluun kunis biyyoota oomisha kana fayyadaman kanneen akka Gaanaa fi Afrikaa kibbaa fayyadeera. Akka odeeffannoo baankii biyyaalessa Itoophiyaa irraa argame mul'isutti Itoophiyaan bara baajataa darbe hanga baatii adoolessaa warqee irraa doolaara biliyoona 3.45 fi buna irraa doolaara biliyoona 2.65 argachuun ifoomeera. Tiraamp Venezuelaan boba'aa barmeela miliyoona 50 ta'u USAf dhiyeessiti jedhani. Pirezidaantii USA Donald Trump biyya humna pirezidaantii aangoo irraa buusanii hidhaa galchan Venezuelaan boba'aa barmeela miliyoona 50 kan gatiinsaa doolaara biliyoona 2.8 baasu USAf kenniti jedhaniiru. Bal'ina isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Pirezidaantii USA Donald Trump biyya humnaan pirezidaantii aangoo irraa buusanii hidhaa galchan Venezuelaan boba'aa barmeelii miliyoona 50 kan gatiinsaa doolaara biliyoona 2.8 baasu USAf kenniti jedhaniiru. Boba'aan kun gatii jabaa idileetiin USAtti gurgurama jedhani. Ammoo maallaqa gurgurtaa kanarraa argamu akka to'atanii fi faayidaa uummata Venezuelaa fi USAf akka oolchan yaada miidiyaa hawaasaa gubbaatti maxxansanii beeksisaniiru. Yaadni Tiraamp kun kan dhaga'ame indaastiriin boba'aa Venezuelaa ji'oota 18 keessatti jabaa ta'a jechuun dubbachuu booda. Akka Tiraamp jedhanitti dameen kun investimentii guddaa gara biyyattiitti harkisa jedhaniiru. Xiinxaltoonni garuu Venezuelaan humna boba'aa oomishuu dur qabdutti deebi'uuf doolaara biliyoona hedduu fi waggoota 10 barbaada jedhu. Trump yaada Truth Social gubbaatti maxxansaniin hooggansi yeroo ce'umsa Venezuelaa boba'aa qoqqobbiin irra kaa'ame barmeela miliyoona 30 aga 50 kan qulqullina olaanaa qabu United Statesiif kan kennu ta'u yeroo isinii ibsinu gammachuu waliin jedhani. Venezuelaa biyya boba'aa qabdu qabaachuun USAf gaariidha, sababni isaas gatii boba'aa gadi nuu buusu jedhanii ture. Ameerikaan waraana dabalatee mala ittiin Giriinlaand qabattu mari'ataa jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Giriinlaandin fudhachuuf waraana dabalatee tooftaa adda addaa dhiyeessuu isaanii White House beeksiseera. Guutuu isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Giriinlaandin fudhachuuf waraana dabalatee tooftaa adda addaa dhiyeessuu isaanii White House beeksiseera. White House akka himetti Giriinlaand naannoo ofiin of bulchituu fi miseensa naatoo Deenmaarkitiin bultu eeguun aantummaa nageenya biyyaalessaa Ameerikaa ta'uu ibsaniiru. Ibsi kun kan bahe hooggantoonni Awurooppaa Deenmaark deeggaruuf ibsa waloo erga baasanii sa'aatii muraasa booda yoo ta'u, Deenmaark hawwii fi karoora Tiraamp odola arkitek kana dhuunfachuuf qaban mormaa turte. Darbee Tiraamp sababa nageenya Ameerikaaf Giriinlaandin barbaachise jechuun irra deebi'anii kan dubbatan yoo ta'u, ministeerri muummee Deenmaark Meetii Firiideskiin alellaa Ameerikaa kamiyyuu xumura naatoo jechuu akka ta'e akeekkachiisaniiru. White House keeftata darbe akka jedhetti pirezidaantichii fi gareen isaanii kaayyoo imaammata alaa barbaachisaa kana hojiirra oolchuuf filannoowwan adda addaa irratti mari'ataa jiru. Akkasumas waraana Ameerikaa fayyadamu yeroo hunda ajajaa olaanaa filannoo ta'uun beekamaadha jedhani. Naatoon gamtaa tumsa biyyoota Awurooppaa yoo ta'u, michoonni kunneen miseensa keessa biyyi tokko tuqamnaan walirratti hin dhiifnu kan jedhu waliigaltee qabu. Kanaaf keeftata darbe michoonni Awurooppaa Deenmaark waliin akka dhaabatan ibsaniiru. Hooggantoonni Biriteen, Faransaay, Jarman, Xaaliyaanii, Poolaand, Ispeeniif Deenmaark ibsa waloo kennanii Giriinlaand kan uummata isiitii dhimmoota hariiroo isaanii ilaallatan irratti murteessuu kan danda'an Deenmaark fi Giriinlaand qofa jedhaniiru. Nageenya arkitek irratti USA dabalatee michootni naatoo wal ta'uu akka qaban dhaamanii. Akkasumas abbaa biyyummaa, walabummaa naannoo fi daangaawwaniif akka hin sarbamneef qajeeltowwan chaartara dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka kabajamu gaafataniiru. Muummichi ministeera Giriinlaand Jens Frederik Nielsen ibsa waloo biyyootaa kun akka kabajamu gaafataniiru. Mariin kun sadarkaan Giriinlaand seera idil addunyaa fi qajeelfama walabummaa naannoo irraa kan madde ta'uu isaa hubatamuu qaba jedhan Nielsen.
dhimmi egeree Giriinlaand deebi'ee kan ka'e erga waraanni Ameerikaa Venezuelaa keessatti ergama raawwateen booda yoo ta'u yeroo sanatti loltoonni filatamoo pirezidaantii biyyattii Nikolaas Maaduroo qabuun Niiwuorkitti himannaa qoricha sammuu namaa adoochuu fi meeshaa waraanaa akka irratti banamu taasisaniiru. Opereeshinii Venezuelaa guyyaa tokko booda Keetii Miilar haati warra gargaartota olaanoo Tiraamp keessaa tokko kan taate kaartaa Giriinlaand halluu alaabaa Ameerikaatiin jecha yeroo dhiyootti jedhu maxxansiteetti. Wiixata darbes abbaa warraa isii Steefan Miilar Giriinlaand qaama Ameerikaa ta'uu akka qabdu ijjannoo sirnaan mootummaa Ameerikaati jedhanii. Gaaffii fi deebii CNN waliin taasisanii Ameerikaan humna fayyadamtee ofitti dabaluuf jirti gaaffii jedhu irratti egeree Giriinlaand irratti eenyullee USA waliin lolu hin jiru jedhanii. Qondaalli olaanaa Ameerikaa maqaan isaanii hin ibsamne tokko dhaabbata oduu Rooyitersiif akka himanitti filannoowwan Ameerikaa Giriinlaand ifatti bitachuu yookiin naannoo sana bakka buutuu isii taasifachuudha. Deebii kanaaf dubbii himaa ministeera dhimma alaa kibxata darbe akka himanitti Ameerikaan fedhiin USA hariiroo daldala waaraa lammiilee Ameerikaa fi uummata Giriinlaand ijaaruudha jedhanii. Mormitoonni kenna waloo arkitek keessatti sochiin isaanii dabalaa dhufeera sun yaaddoo Ameerikaa qofa osoo hin taane kan naatoo fi Deenmaark illee jedhan dubbii himaan kuni. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoonis ibsa wiixata Kaapitaal Hiilitti kennanii bulchiinsi Tiraamp Giriinlaand weeraruuf karoora akka hin qabne garuu Deenmaark irraa bitachuu akka barbaadu miseensota seera baasotaaf ibsaniiru jechuun Wall Street Journal gabaaseera. Giriinlaandii fi Deenmaark kanaan dura gaaffii Ameerikaan odola kanarratti dhiyeessite irratti mari'achuuf Roobiyoo waliin dafanii akka wal argan gaafachuu isaanis himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Deenmaark Laars Looke Raasmuusen dippiloomaattii olaanaa Ameerikaa waliin haasa'uun hubannoo dogongoraa murtaa'e furuuf jedhanii. Baatii bitootisaa keessa Tiraamp Ameerikaan naannoo kana to'achuuf hanga deemuu qabdu akka deemtu dubbataniiru. Odola kana keessatti fedhiin Raashiyaa fi Chaayinaa dabalaa jira kan fedhii isaanii akka hambisuuf ta'uu himu. Cabbiin Awurooppaatti hammaate nama galaafate imala qilleensaa danqe. Cabbiin Awurooppaa keessatti hammaate imala qilleensaa hedduu gufachiisuun sababa haala qilleensaa hamaa kanaan walqabateenis namoonni 6 lubbuu isaanii dhabaniiru. Dabalataa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Cabbiin Awurooppaa keessatti hammaate imala qilleensa hedduu gufachiiseera sababa haala qilleensa hamaa kana walqabateenis namoonni 6 lubbuu isaanii dhabaniiru. Namoonni 5 kutaalee Faransaay 2 keessatti haala rakkisaa konkolaataa ofuuf hin mijanne keessa lubbuun isaanii darbe. Dubartiin tokko immoo magaalaa guddoo Boosniyaa Saraayiboo keessatti lubbuun isii darbu gabaafame. Imalli xiyyaaraa dhibbaan lakkaa'aman danqamaniiru. Kana malees buufataaleen xiyyaaraa Paarisii fi Amsterdam imaltootaan dhiphataniiru. Amsterdam buufata xiyyaaraa Schiphol qofa imala xiyyaaraa 400 ta'utu haqame. Imalli guyyaa roobiif qabame 600 ta'us haqameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatooma.